kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaan wajjin turaa isin jenna akkuma beekamu barkoo miidiyaan sagantaalee garagaraa qabatee yeroo adda addaatti isin dhiyaata har'aas sagantaa keessummaa qabna sagantaa tanaan obboleessa keenya tokko nama isin beeytanii yeroo hedduu miidiyaa hawaasaa irratti beeytanii gaafiidhaan hafuuratti tokkonnee urkaarraa buusuuf deemna mee asumaanuu wal baraanii maqaa kee Osmaan ansi beeku mee maatii barkoo miidiyaatti hojii wal bariini. Ayyee duraan dursa maatiin barkoo miidiyaa galatoomaa naaf yeroo keessaniif jecha Hamza Ibraahimin jaamaa Finfinneen jiraadhaa dhalootaan gaara mul'ataati akkasi. Ayyee hedduu bareeda Hamza Ibrahim mee Hamza Ibrahim miidiyaa hawaasaa maaliin beekame? Ati gaanii waa hedduudha takka lama jee kaayoon irraa seeme malee akka hedduutti hin beekamaa. Karaa kaan namantii islaamaati wajjin ani nama islaamaati nama shariyaa akkasuma gartee quraanaa alhamdulillah baratee jiru. Ulul albaab jaamuun ni beekamaa. Ulul albaab jechuun yooniif afaan Oromoo jijjiirre gartee tana booda tana ganaan si gaafachuu deema tana ganaan si gaafadha xiqqoo gosiifadhe dura waan beekamte maaliif waan beekamte si gaafadhe eega mudawwara gubdee beekamte moo san dura beekamti qabda miidiyaa hawaasaa irratti? Lakki ani andurumaanuu haa yuutuuba niin dalagaa. Garuu akkasitti aktiif ta'ee qalbii uummata Oromoo hin seenne haa qalbii uummata Oromoo seene jechuudha gaafa jimaa uummata Harargee san gartee karaan itti cufamee qaranni itti baay'atee gatiirra ishee qotee bulaan waan nyaatu dhabee waan jimaa gurguratee gartee akkasuma midhaan jijjiirratu dhabee barattoonni meeqa barumsa haran muranii hedduu gadadoo keessa Harargee muutasaniin irreecha dhufee irreecha san irratti jimaa sana ol qabee deeme waan gartee cunqurfamuu qabu miti kun qabeenya uummata uumamaati qabeenya hawaasa uummata Harargeeti giriin goldiidha dahaba jeetiin akkasitti bakka saniin qalbii hawaasa Oromoo seene jechuudha osuman jaalatiin ifuma akkasitti bakka san seenuu danda'e jechuudha ofumaan fudhatan. Hedduu gaariidha gaafa san nama hedduus dinqisiifatee illee hedduus dinqisiifadhe san dura gartee amata dheeraadhaaf waa'ee jimaa dubbachaa turre wanni san hojjeensi hedduu harkatte hedduu dhagaamte saniif hedduu galatoomii waa'ee jimaa hedduu dubbattee hedduu dubbachaa turre waa'een jimaa sana ammallee gartee rarraatee tumaaftee waan galmagee hin qabdu mootummaan beeytee irratti dalaydee jimaa kan akka gartee uummanni warshaa godhee gurguratu akka gartee oomisha warshaa ta'e oomisha industirii ta'e carraa hojiitiin namaa uumee biyyaafis galii uumee qotee bulaafis galii uumee daldalaafis galii uumee hojjettoota adda addaatiif galii uumuu godhuu abdii mootummaa irra dalaydee jechaa turre fuuldurallee jechuun dhiyeeffatuma fuuna. Hatti aantu miidiyaa hawaasaa irratti yeroo hedduu waan gartee namarra wal fakkaatu waan adda addaa fiduu jirta. Hangas yeroo hordofne keessatti namni hedduun qeeqa haasaa namni hedduus qeeqa kaasaa. San keessaa takka gaafa mudawwara gaafa gubdee san maaliif gubde? Yaa gaafi bareedduudha mudawwara sani gartee waan ammeenya amantii islaamaatii qabuuf jecha waan gubetti fakkaata namoota hedduu garuu wanni ayyaa deefita isaa yaadaan wal faallaa taatee argamte ani yeroo dheeraa jechuudha gartee nama uffata mudawwara kana kaatee deemu saayikoon uummata gurraacha kana akka itti amantu jirtu islaaminaadhaan nama guutamee deemu ammallee loogoo amantii islaamaa akka waan amantiin islaamaa tuni asxaa wayii qabdu beekamaa jechuudha saniif jecha amantii islaamaa irraa wanni kun bilisa akka ta'ee fi gartee amantiin akka waliin qabanne jaaketaa aan ofirraa qabu kanaaf inni yoo ibaadaatti hin godhan akka tokko ta'e uffata tokkollee akka hin caalle namni isa kan uffatee deemu beekaa amantii islaamaa akka hin taane mirkaneessuufiin amantiin islaamaa loogoo waan jaamurraa asxaa waan jaamurraa guutumattuu wohuma mallattoo hin qabne amantiin islaamaa amantii nagayaati amantii waan ittiin beekamtu hin qabne jechuufiin waan san dalagee ammoo namni faallaa waan sanii godheeti hedduu ittiin irra duulaa ture nan gaafanne waan hin dalagee fi boodarra immoo deebi'anii hubatanii akka aadaa taatee sababuma saniin baranii adda baateef jirti garuu ati waan hundaafuu yaadni xiyya galmagee jira hubatanii jira jeeti yaada. Hedduu gaariidha gaaf tokko sheef Amin si dawwalee tureensi'a meeshaa inni maaliif si dawwalee gaafa san maal haasoftan? Sababni itti naa dawwale amma dura waggaa 5-6 dura jechuudha gaafa san dura osoo inni naan dawwalin dura aartisti Aadam Haaruun gaafa biyya tana galu gaafa bilisooman garteemi warrootan ulamaa'ota sheekotiin amantii keessatti seenuma garteemi saabota irraa eegali seenuu araboota qofa dhaloota barsiisu osoo hin taane akka Dr. Sheemmaa Maraashaat Abdullee Jaarraa Abbaa Gadaa Sheemmaa Bakrii Bakrii Sapaloo isaanowwan kanallee seenaa isaanii barsiisaadha
dabalataan ta'e araballee barsiisuu ni dandeessan jennaan irra duuluu turan jechuudha. Gurbaan kun kaafiraa maal akkana waan hin beeknaa soo jedhanii san irratti hin gabbahee wanni inni jedhu waadhaa seenaan baratamuu qabdi. Dr. Shimaan Rashaad Abdullee akkuma islaamonni amma dura dalaganitti amantii tanaaf dalaganitti namni islaamaa hayyuun islaamaa tokko dalaganitti inni dalage waan ta'eef warri dabre sunis isan caalu waa hedduu dalagee kanaafu haasaamuu qabdi jennaan boodarra hayatis akkasaati inumaa sahabaa rasuulaatti qeessita jedhanii narra bobbaanii sababa saniin na dawwalee jechuudha waluma faana tooba gubuu fi isin tuni waluma irratti na gorsuudhaaf na dawwaleenne gorsa bareedaadha na gorsalleedha. Anilleen gorsa san hojirra oolcheetiin jira waan inni hoggusan ajaja na dabarsallee hoggusumaan raawwadhe viidiyoo sanillee hoggusumaan kaase akka inni na dubbise viidiyoo waraabeetiin poosti godhee ture haga tokko jechuudha. Xiqqoo falmii wayii quraana irratti nu gidduutti uumamtee turte inni beektan namoonni hedduun kabaja isaanii fa'aaf jedhanii waan akkasii haasa'uu gartee dhugaa himuu hedduu irraa if qaba waan ta'eef jecha akkasitti addaan muramnee jechuudha viidiyoon keenya kanumaan jechuu barbaada waa'ee sanii. Sheeyini gaafa san booda viidiyoo shaka tokko jira ilma kiyya tokko kanatti wajjin haasofnee na siyaadhaaf viidiyoo kiyyallee waraabe kajju tokko si baanaa sheeyini. Nama sansirriidha sanuma egaa paabliik godheetiin jira innillee sanuma argee namoonni innis arganii ta'e inni deebisallee namni argan gaa sanuma. Okay, hedduu gaariidha. Sheekha maaliif waraabdoo gaafa san hayyama gaafatte? Hayyaman gaafanne wanni waraabeef namoota hedduutitu na dura gisee dawwaleef waraabaa jara sanii waatti hin dubbanne jeetumaan kaanis akkuma uummata sanirraa nama isa amma dura waraabe sanirraa anis tokkuma jeeti waraabee ani waa hedduu haasofni alaa kulli haala waan kaan irraa hambiseetumaan hanguma bareedduu poosti godhe akkan ta'iniif eegenni viidiyoon irra dalage boodaan arkinumaatiitu annigaa waan gorsaanaaf dawwaleef jecha gorsa isaa qeebaluus hayyee jeeni viidiyoo kaasuu waan gaariidha jeetumaan waraabeeni. Boodarra gaa inni hammeenya fudhate malee ani waan gaarii jeetumaan waraabe akka uummata bira geessuuf ergaan. Waan san amma sheeyina kaamatti yoo fudhate dhiifamni gaafatta? Garuu hangaasuun balleessin hin balleessine yoo badiidha wanni kun jee egaa silaa badiin mul'achuu qabdi waan kana keessatti yoo osoo hin beekin gaa kabajumaa jee yoo dhiifama jee malee badiin balleessin qabu. Hayyee hedduu gaariidha gaafii biraa dabara. Barnoota ammayyaa hangam takka baratte Hamza? Barnoota ammayyaa kutaa kudhanittiin dhaabe achumaan koolleejjii seeneetiin ture. Amma karaa dhaabeetiin koolleejjii san deemee biyyoota arabaa turee deebi'ee gas booda xumureetiin jira inshaallah. Yeroo dhiyeetti eebbaa yookiin arguu dandeessan inshaallah. Biyya arabaa tana amata 5 taa'e Saudi Arabiyaa. Gaafa achi turtetti maal dalagu turte? Waa hedduun dalagee re'ee tiiseen beeka gaaleegee ooyiruu dalageetiin beeka achi booda immoo riisipshina dalageetiin beeka arabii waan hin baradhee jiruuf jecha niin barreessaniin dubbisa ingilishillee niin barreessaniin dubbisa saniif jecha riisipshina dalageetiin beeka ati waa hedduun daddalage. Hedduu gaariidha. Mee Hamza Ibrahim Rabbi moo namaa si barsiise? Barnoota amantii? Barnoota hunda Rabbiin na barsiisan namni waan na barsiisan qabu. Hayyee hedduu gaariidha. Zakkii Dallaas wajji oggaa soitan sheekaniin qabaa lakkii viidiyoo tokko harkeetiin ture. Nama biraatti beekaatiin akkas jedha malee sheekana himuun fedhu malee jettee dubbatte. Uummata maaliif kijibdaa? Tujjaara maaliif dhugaa himta? Beeyta laala akkam seena ilmi namaa amma yoo neef barsiisaan tokko madrasatti barsiise wooma beekumsumaa barsiisaan sun nama kannu itti se'ee fudhata namni garuu inni beekumsa see kannu hin qabu amma fakkeenyaaf ati barsiisaa yoo taatee na barsiiste an deebi'ee ammoo barumsaan gaati na garsiise san fudhadhee sammuu uumamaa rabbi waan na kannee jiruuf kanaaf siifis kannee waan jiruuf jecha ani tadabbura xiinxala kiyya fayyadamee jechuudha. Barsiisaa akka keetii kana habbaa dabiloo gusa dumsit deebi'ee barsaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Waa hedduudhaan si argame. Kana jechuun gaa nama santu yoo na barsiise ta'e isaanii isa caaluu danda'e. Inni na barsiisne jechuudha. Sila na barsiise hanguma inni na barsiise saniin baruu qaba jechuudha yoo namni kana nama barsiisu taate. Kanaaf jecha namni foormulaa fa'aa kararra si kaa'ee karaa sitti agarsiisa asirra deemjee akkasitti karaa si agarsiisa malee beekumsa kanamaa kan rabbummaa waan darbiin na barsiise. Quraan illee rabbummaa si barsiise jechuudha sheekan qabdu. Hundaa Rabbumaan na barsiisa akkuma nan siin jeesanii isaan sababaa san fakkeenyaaf sababaa san
namni sheeka irraa barate qaba zakkiidhaan sheekanii qaba jetteen sheekni keessuun Sheenii nasiimu kanuma akkamaa kana kanumaan fakkeenya si barsiisaa godhe kana. Isuma akkanaati bar. Barsiisaa madarasaa sheeka gartee hadiisa nu qoraasisee kanumaan akkamasitti himu jiruu kanaa bar. Meetiin jira kana. darasaa turte Darasaa ture cittoon na nyaanne malee wanni sin jooftanuma takka ani cittooyne amantii islaamaa quraana kana hadiisota rasuulaa baay'ee san barachuudhaaf takka rakkadden beekon alhamdulillah. Laaftuma waan rabbi na barsiise wanni hin jooftanumaa. mee kitaaban islaamaa kan baratte fakkeenyaaf tafsiira quraanaa hoggaa hiitu argine kitaaban biraa hoo baratte ni qabda. Laala akkamiin beekta aadaa quraana amantii islaamaa barachuu keessatti gizeenii fi juuza uruufa barattee booda fuuteeti quraana kana loosaa qaraate jechuudha. Gizee quraana kana awwalarraa kaastee aakhira qaraate maas irra deebitee gilgaaltachi booda maal see kannani arba'iina qara'ee muktasar qara'ee usuulu salaasaa qara'ee buluuqa qara'ee riyaadu saalihiina qara'ee achi booda tafsiira baradheetiin jira. Tafsiira immoo quraana guututti hin goolamne tafsiira isaa jechuudha. Tafsiira isaa kana baradhe ammoo kitaabotaan asii hime hedduu kana lakkoofnaan finnaan tafsiira quraana osoo namni nuus hin himne ni beekta. Maaliif jennaan afaan inni itti barraa'ee fi wanni hundinuu tokko waan ta'eef jecha baay'ee salphaadha. Quraana gizee dubbisse namaa gala. Quraana jechuun gaa waan namni nuu fassaruu miti rabbiin fi anaaf fassaree waa adda baasee jira. Namni fassaruun hin barbaachisu jira rabbiin quraana keessatti dubbatee jira waan ta'eef jecha ati afaan naahuu arabaa hadiisotaan amma sii lakkaa'e kana bartee afaan arabaa waan ta'eef jecha quraana yoo dubbiste tadabbura mataa keetiitiin deemte jechuudha. Tafsirri numaatus hin barbaachisu. Afaan wallaalaatiitu akka namni quraana fassarutti nama haajamsiisa malee itis okke waan salphaadha. Quraana rabbi guddaa osoo hin ta'in waan biraatu heera mootummaatiif waan xiqqoo biraatu hiikkatti kan nu barbaachisa. Koomentarii jeniiti namoonni hayyoonni irra waa barreessa. Wanni kun akkana jechuun barbaadamee jenii akkaataa gartee intention jechuun wanni itti fedhame maali waan jiru jechuudha. Akkaataa galamsaatii wajjin, akkaataa yeroo saniitii wajjin, situation naannoo san jiru wajjin, environmentii wajjin, haala jiru wajjin. Wanni tafsirii barbaachiseef akkasitti qabatamaan yeroo wajjin hubannaa guutummaa kan nuuf. Quraana dubbisuun dhugaadha. Quraana dubbistee hiikkaa isaanii barta. Translation ka jedhamu kana jechuudha. Translation garuu hiikkaa isaa tafsiira ka jennu adda babaaftee maaltu itti barbaachise. Quraana keessa bakka tanaaf bakkatu wal fakkaatti akkamitti walii galtee akkamitti immoo addaan meeyti. Kun maal baana kunoo maal baana fakkeenyaaf situation adda addaa dhufa. Bakka takka irratti wanni dhorka taate bakka biraatti hayyamamtuu fa'aa taati akkamitti wanni kun ta'uu malti ka jiru yoo gartee tafsiira san sirriitti adda baafattee baratte malee beekuu hin dandeessu. Wanni tafsirii barbaachiseef jechuudha. Quraana beekuu qoftiin hungaa waan ati itti amantu jeetii yaada gaanatti hin fakkaatu. Sheekarraa akkasitti hin qaraane atimma hanga beektuun ni beekta akkuma ati itti beektu kanaatu beekumsa beekta jechuudha. Laa qareetiin jira sheekarraa bar qareetiin jira guututti akkaan siin jeessani ka awwalarraa hanga akhiratti fassaariin finne malee siimeetiin jira. Quraana warroota gartee kan maatimtu kana gartee min kun kanaaf jaame tadabburatti godhee khaajalaachi baasee kun kanaaf jaame kun kanaaf jaame kun kanaaf jaame jee lafa kaayee akkasitti adda baasu keessaa tokko ana hayyoota islaamaa jaman sun. Hayyoota san keessaa tokko ana jechuudha. Akkuma isaan godhan sanittiin anis haayee jechuudha. Akkana jechuun amma aadamis gizeeniif hayyuu islaamaa ka quraana fassaru ta'e tafsiira tadabbura mataa keetiitiin keessa jechuudha. Akkasii mul'atetti tadabburri kun anis xiyyaaniin kaa saniif jecha anayyootuma islaamaa akka maatimtee sanitti tafsiiraa wajjin adda baasee haayuu danda'urraa isaanumarraa. Hadiisoo baratte? Kitaabni dilliree musila kaasun hadiisaa bar. Wanni jeefka wanni jeef tafsiira kana hiikuudhaafu akka deettu lafa kaa'uudhaaf hadiisaa si barbaachisa. Egaa hadiisa dilliree kitaabni sila kaasun hadiisaa barsiitu maqaa. Saayinsii hadiisaa baratte asumaan. Saayinsii hadiisaa baratte? Akkam jechuun waan takka haa gizee kasin lakkooyituu dile sallaffaatee. Miti biyya teenya waan jiru biyya teenyatti wanni jiru kitaabni ati immoo himta kana qaraatee gartee riyaadaan tajiriidaan geessee tafsiira dabarta. Garuu seera hadiisaa jira hadiisa da'iifaa fi sahihaa fi kana adda baasaniin san boodarra namoonni jajjabaan qoftiin baratan. Waan sana wati barattee? Allaa lagguma barannu sanuu hadiisni da'iifaa fi sahiha qaba. Hadiisa da'iifaa fi sahiha kanaa fi quraana akka itti walitti araarsitu jedhaniiti walitti araarsan jedhanii akkuma ati jette baradheetiin jira. Gizee wanni takka wal fakkaattee wal faalleessite quraanaa fi hadiisni kun wal faalleessan akkaataa itti walitti araarsanii jira jechuudha. Hadiisa da'iifa gootee hasilaa quraana faalleessa kanaas wanni itti fedhame waan kana jetteeti ha quraanni jeessu waan kana jettee akkasii walitti araarsaa oofta. Qaceellumatti hin baradheessan. Hayyee hedduu gaariidha. Mee
nashiidaa titirraa dhufnu. Nashiidaan ana habashi jettu tun dhugumaan hatte moo nashiidaan tun teeti? Nashiidaan tiyya ta'uu ragaa isii yoonii fi chaat jibiitii gaafatte maan tanaa ana habashi yoo jettee eeysaa dhuftee yoo jetteen atummaan mataa kee kun egaa nama teknooloojii tiyyeeti namana yoo gaafatte nashiidaan tun Taamzaa Ibraahimii jettee si baasigaa ni beekta teknooloojiin hin sobdu. Waan teknooloojiin tuni haqa himtu ilma namaa waan jawan akkamittiin amanare. Waan kana naa kireetu godhee viidiyootti dalagee maallaqa hiyyatti baasee waa hunda godhee naaf baase. Bakkummaan isiin ittiin tanamaa taate ani bakkuma takkaaleen illee fudhatama natti hin qabdu. Akkuma teknooloojii akkuma meeloodiisii yookaan ammoo gartee yeedaloosii akkaataa nama biraarraa fudhattee jeeti Hamzaa Shajjaa birfidee waan san dhiyeesse waan san akkamitti diduu dandeessa? Ana kenitti dudu waan namni gartee hisdummaa fi namni kun maaliif waan akkanaatiin as ba'ee osoo yeroo dheeraa jiruu jee hisdummaa dalagu tan akkin itti didu ragaa pilaatfoormiin kun seera qabeessa qabaa waa hedduu qaba addunyaan guutuun oopiniidha walitti qabna jechuudha sooshaal miidiyaa kana. Sooshaal miidiyaa kana eega walitti qabaanne an ammas agarsiisuu hin danda'a asirratti seera koopiraayitiitii jira. Seera koopiraayitii keessatti jechuudha yooniif miluudii namaatiin dalagee maxxansee yooniif wanni sun waan badduu taate qaceellotti wal fakkaatte diima godhan jechuudha doolaara sila yuutuubni namaa lakkaa'usan. Yoommoo xiqqoo agartee wayyaa ta'u taate yeroo godhaniiti maallaqa viidiyoon xiyya dalaytu sheer nuu godhan jechuudha. Osoo nan hin beeynetti sheeri qabdan jaanis itti manii isaafis argan naafis argan jechuudha. Amma xiyya doolaaranis giriiniidha. Chaat jibiitii fi waa hunda yoo gaafatte Taamzaa Ibraahim sin jetti ana dura namni kireet godhe uummata miliyoona 130 Itoophiyaa keessan jiru jechuudha. Alaabaa tana jala buluu keessa. Hedduu gaariidha. Bakka chaat jibiitii sanitti yoo deebine chaat jibiitiin tu woomatti naqanii Hamzaan tiyya jiyyootti naqees Taamzaa tiyyatti dhiyeenya kanatti na hiite moo dura akkasii jirti. Silaa nashiidaa waan ana yamanii ta'etu tan Hamzaa Shajjaa birfide san dhageessa jirtaati amma dura. Dhageetiin jira ani yamaniidha tayyattuu fi ani Itoophiyaa jechuun wal addaa beeku. Wanni ati beekuu qabdu. Anammaan tana fakkeenyaaf nama gurraacha kana ta'e ana yamanii gizeen hin jee waan walitti deemaatii miti kompeer waliin gootu. Saniif jecha ani Itoophiyaa ana Habashaan hin jee sun ana yamanii hin jee atis yoo Keeniyaa taate ana Keeniyaa hin jette malee ana Itoophiyaan jettu osuma Keeniyaa taate. Ana ammoo osoon Itoophiyaa ta'ee jiru ana yamanii jee hin faarsu re'an. Ani Itoophiyaa jeetumaan hin faarsa malee. Kanaaf jecha waan dachii fi samiitti adda fagoo jechuu barbaadeeti. Warroota gartee mijaalala biyyummaa rabbiin gaa uumamaan keessatti uumamaan kan biyya jibbu yoo taate malee. Walaloo fi yadaloonis teetuma jechuun nashiidaa san. Tiyyumaa viidiyoo gama dhumaan ni jira bara. Ayyee hedduu galatoomii Hamzaa Shajjaa birii maara waloltan nashiidaa kanatti immoo tana dura. Alaakki Hamzaa Shajjaa birii wanirra wal dhabne na dura yeroo dheeraaf sooshaal miidiyaa kana gubbaa jira. Akkuma isin jeegaa yeroo dhiyootti aktiif ta'e sooshaal miidiyaa kanatti as ba'e waan ta'eef jecha nama akka beekumsaan guutametti nan beeyne inni gizeeniif na laalu nama wallaalaa na see'uu ture jechuudha. Gaa nama laalanii nama madaaluunis gubbaa miti beeytaa namni keessaan madaalama jeeyaate simaatii sheekaa dubbiin suni amma ifirratti hin arge jechuudha. Hogguusanii waa hedduu dalageetiin osoo inni yeroo dheertu as jiru uummata Oromoo kanaaf biyya tanaaf lafa jechuudha biyyaa jirtu tan. Inni biyya lafa oof hin qabu alaabaa jala buluu hin qabu. Naashinaalitii takka illee hin qabu Itoophiyaas hin qabu. Kanaaf jecha gaa namni biyya hin qabne nama biyya qabutti hedduu hinaaf waan ta'eef jecha hinaaffaan ani biyya kanaaf carraa qurra dhaabbateeti namni kun akkamitti akkana biyya kanaa hojjeta jee haasidummaadhaaf waan akkasii narra dalaga malee ani ammeenya biraan qabuuf himeetiif hin jira ruuhin ilma namaatu wal argiti hagam takka wal jibbitii fi hagam takka wal jaalatti hammeenya hagam na yaada ruuhin ilma namaa wal agarti yoo dhugaan gartee moo muxuminnal quluub yoo qabaatte jechuudha. Saniif jecha muxuminnal quluub ibaadurrahmaanii gabroota rabbi waan hin ta'eef jecha namni jibbuus hin beeka haasidummaaf waan akkasii dalaga malee ani humaa ittiin qabu garuu inni dhimma guddaa irraa qaba. Anaaf inni na'u akkuma namaati akkuma keetii kana namuma tokko ani ammoo isaaf jechuudha ajendaa guddaadha ana malee anarraa yoo haasee malee jiraachuu hin danda'u maaliif jennaan wayin kireeti godhaaf akkasitti deema jechuudha isaaf inni tana niin qabaa jee na jala dalage jechuudha dhayeetiin lafa darbe leenca dulloome leenca dardaramma amira lafaa dhoyatuma dhayee lafa darbe jaartis waa hunda irraa qeebalaa mire akkasitti waa hunda irraa qeebala sooshaal miidiyaa fi teknooloojii beekumsa amantii islaamaa saayinsii waan hunda walumaa galatti dhayee harkaa darbe tanuma malee waan biraa takka illee miti ta'isaa yoo gabaabsee si ibsu. Isin lachuu amma isin lachuu miidiyaa hawaasa irratti ni beekamtanii maqaa isa yaam tokko jira maqaa Jaddaal jettee Jaddaal jechuun maal jechuudha? Jaddaal jechuun akka hadiisa keessa jirutti jechuudha namoota gartee paahora addunyaa tanarratti dabartee hin beekamneen dhufu arrabbii fi hin jiru hagaara gizeenii fi heeyi dakkan dakkaa ta'e gaarri baqu sami amma roob ijoo rooba amma dib dhagaa daabboo ta'e yaan daabboo ta'u azaabaa fi jannata qaba namni kun waa hunda
godhuu danda'a sijjeessee isa kaasuu danda'a akka hadiisni jirutti hungaamma gaa dandeettii rabbiiti jechuudha hojii rabbi seenee namni jaddaal jaamu kuni nama hojii rabbi seenee kana gaa namni hedduun akka isaan himanitti nama jeessee akka adda nama baqayseeti magaazaan walitti deebi'ee walitti deebisee booda gizee kafarte gizee isatti amante azaa jannata si darba jannanni isaa azaaba gizee immoo isatti amante gizee isa kafarte azaaba isa si darba azaabni isaa jannata jaaniin nu barsiisanii nama jallataadha gizee himanii garuu namni akkasii gaa namni dalagaa rabbii uumee balleessee nama agarsiisu rabbi malee jiru jeetiin amanaa namni sun ni jira jee namanu nama kijibaati waan ta'eef jecha inni kijiba akka isaa waan ta'eef jecha hojii isaaniitti akka waan ta'eef jecha maqaa jaddaal jedhamu kana na dura baasanii fi an dhufeetiin approve godhee mirkaneessee fi jaddaalummaa isaa irratti laxxafe jechuudha. Dajjaali moo jaddaali kun? Kana akka lachuttu yaamuu ni dandeessa wanni samii bu'een jirtu maqaan isaa kanaaf sanii akka hundattuu ni dandeessa. Ati dajjaal ni dhufettee namantu? Ani dhufa jee namanu namni dalagaa rabbi seenu ni dhufa jee namanu adeeroo namni aadam tolchee ajjeesee kaasee walitti deebisee baqaysee deebisu rabbi malee ni jira akka ati amantutti. Dandeettii akkasii rabbiin namaa kennuu danda'u? Rabbiin ni danda'a gaa'iniin kannaafi jee nutti himne quraana keessatti ni hima rabbiin yoo wanni akkasii jiraattees. Akkuma isaa hadisa keessatti dhufeen jiru. Biidinillahi jee isaa namni ergamaa rabbiitii nama du'e kaasa balla fayyisaa duuda fayyisaa da'iifa fayyisaa garuu خي بإذن الله قرتي من مقارب بيتين خي جيني كاسا مقارب بيتين خي جي إذن ربيتين دلقا خون إذن ربيتين دلقا ورقا ما ربيتين متي خونو جي ربي سيني خانا نما نبون نما جل حديثة دجال سن فرد دوچولا إن فرد يا ديرو واولي ياتيم سمون تجاونا فرد تريوني فما خانا إبيوني فين دركا جيف صبي مالي أتون فرد دوغا لما حديثة براي فرد دامي Egaa rasuulaa sa'ii akkamittiin dida ono kitaaba doktorri fayyaa barreessee waa'ee fayyaa irraa qeebalaatiin ta rasuulaa dida maslahaan ma fudhata. Hedduu gaariidha. Mee dhiyeenya kana oguu waa'ee keetii waa'ee amantii dubbattee sheekotaa fi namoonni addaas dubbatan ulul albaab fin jetta. Namoonni gariin ammoo maqaa biraa maquma san gartee akka fakkaatu si yaamanii mee ati ulul albaab immoo ulul albaati akka si yaaman sanitti nama akkas jee barreessu jechuun fedheetti illee miti. Kun biraa akka biraatu jaa akkasan jechuun barbaanne tokko akka biraat jaa jee rakkoon qabu. Lakki mee akkamitti akkas jechuun san maalti feetee ulul baabtanatti? Laalle anumaatu fi baase maqaa kana maal yennaan nickname kana namni irra hedduun ni qaban warra yaayyoonni duratti irraa eegaltee ati ni beekte jeetii yaada. Kanaaf jecha ulul albaab kana hojii tiyyaa waliin laaleetiin maquma nama daaluu isa kana jee akkasii fudhadhee gartee ittiin nabaranii jiranii warri gartee akkaati jette ulul albaatiin anjoo kun akkuma nan seenjee uummata hizdiin guutame jechuudha. Laal rasuula rabbiitu hizdii ilma namaati ni qaba garuu malaayikota rabbiitiin dhufee keessaa baase akka inni nama hasadee haa nama jibbee nama kanaa ergama rabbii ta'a jee gartee namni qalbii ittiin cabneef rabbiin keessaa dhiqe jechuudha. Ammoo ilmi namaa waan qabuuf jecha hizdii inni sitti hasadu sana ani bootaan qabuuf namni hinaaffaadhaaf ulul albaatiin anjee nashiidaa AI'dhaan jinireet godheen irratti dalage dajjaal hamzaadha akkuma ati beektu anis irraa akkuma qabu inni irratti dalaga waan ta'eef jecha isaatu isa dura garuu booyiraan biyya kanaadaa jiraatu tokko eenyugaa Jaafar Bayaan Jaamaan isaa dura jee barreeffama dheeraa tokko narra barreesse achi keessatti kun ulul albaabii miti ulul albaati jee inni isuma jala koppii godhe wanni isaa hundi koppiidha beektaa jaddaal nashiidaa bashan qabaa shananu koppiidha. Akkasin naseeti akka waan feek naayiloojiin deemu see akka isaa nasee ani ammoo riil naayiloojiidhaa waan qabuuf jechaan waan feeka sana harkatti daareesse akkas saniifi waan akkasii sanoof gaagizee nanaasee akka dubbii xargodhee si qara utanaawu kitaaba irraa dubbisutti hin jiru beek as keessaan qaroo jira. Viidiyoo tokkoon argee kale moo harree yoom guu warreessitu mee silaa rabbiin beeksisuu baate akkatti kun haasa'u tanaawu dandeettii biraatti jettee gaa dubbattu dhugaadha haasa'uun dandeettiidha. Ammoo waanuma agarte waanuma beektu jettee haasa'uu osoo hin ta'in waan silaa beekuu qabdu waan haasa'uu qabdu yoo haasa'u itti malee hundaan beekumsa jechuun ni ulfaata. Namni gartee mamaraataan haifeen haasa'aa deemuus hedduu jira. Walitti dhaabee kan danda'amne jira. Ammoo namni beekumsa qabu waan haasa'u akkatti haasa'u bakkatti haasa'u namatti haasa'u hunda beeka. Yoo akkas ta'uu baattee akka hin taanetti bakka hin taanetti nama hin taanetti waan hin taane haasa'u itti namni kun gartee ulul albaaba jettu san ta'uu hin danda'u. Namoonni arragaan qabalee kan itti ta'uu jiraani. Arragaan sibiila. Fakkeenyaaf akka ati jette yooniifin mata duree ajandaa tokkorra fudhadhee jechuudha. Ajandaa san qofa irratti haasawee
isa san qofaan akkuma nama gaazexaa dubbisutti haasa'u malee walitti immoo akkuma ati jette adda addatti yoo beekumsa saayinsiitiin dhufte sanumaan haasa'u quraanaan dhuftus sanumaan haasa nashiidaan dhuftus nashiidumaan haasa malee akka ati jette waliin makee akka maraataa sanitti nuufu kanaafuu jechuun beekumsatti haajama fakkeenyaaf amma namni gizee haasa'u itti yaadu jechuudha jecha haasa'u akka gartee sammuun isaa faastii hin taane saayinsistoonni addunyaa qorattoonni sammuu lafa kaanee jiran sammuun ilma namaa bakka afurii qoodamtee afran keessaa tam akka fayyadamu jiruu fi tam akka itti dhiibu jiru adda nama kanarratti gartee qorannoo gahaa qabu beeka waa'ee sammuu irratti yoo nammaa asallee namaa galuu dhaba garuu dirqamaa miti namaa galuuni ani waan hin hubannoo isaa qabu jecha waan namni jawaasu likkuma satti sadarkuma saqqee balaatii fi deema Oromootu kana jedha shaaxirri hoggu sagal gowwaa ta'a jette Oromoon garuu gowwaan hoggu takka qofa shaaxira ta'uu hin danda'u gowwaan jechuudha saniif jecha nama hoggu sagal sanii si gowwoomu ammoo gowwaan hoggu takka shaaxira ta'uu waan hin dandeenyeef gaa kana gaa atu ni hubatta jeetuma jedha tarwaanis irraa gabaabsata waa'ee tanaa. Maayisuma jira akkuma dibaan tokkana namni hayyuu afaan isaa dura sammuu isaatu kan isaa dura banamaa jenna dubbachuu deemu dubbii isaa gamaaggameetii gartiitiin dhadhee dubbata. Gowwaan sammuu bantee afaan dubbata yaa dhuga. Gowwaan ammoo afaan isaa dura banamaa jenna waan booda sammuu itti sheenoitu waan dubbatisanitti wantoota dubbattutti isatti sheenitu ni qabda. Ana dubbiin ta'e bareedduudha laala gaafii akkanaa tanaan fedha. Waan hin dalagu keessatti jechuun viidiyoo kiyya haamata dabree fudhatte amata kanaan 50 ittiin qaanfaddoon yeroo ammaa asootanaan amma 50 booda akka namni irraa fayyadamuuf hin dalagu jira jechuudha. Saniifuu dubbii kaati jettee fitanii naasoo dachiifisa miidha jechuudha. Awwaanii naasee sooshaal miidiyaa irratti editingii godhee maxxansee yoomiyyuu itti gaabbuuse dhiifamallee ittiin gaafadhu waa'ee rabbii taatus jechuudha. Itti amanee waan hin dalageef jecha ittiin qaanfadhu inumaatu lakka jenereeshiniin bayyanataa dhufuuniin itti boonaa deema jechuudha. Ragaa gurguddaa naa taati. Ayyee CV Hamza Shajjaabir hamtu beekumsa qaba. Beekumsi ilma namaa gaatis mizaana ta'ee bakka irra haanni hojii mizaana nun qabnu garuu dalagaa keessatti dalagaalleen adda seenii baasti. Ammallee kijiba gartee namni dhaabbanni akka yuunivarsiitiitii fi kolleejjii kun gartee sartifikeeta seekannu ifiifuu warra singeenya fa'aa irra farramee seekanna waan ta'eef jecha waan akkasiisan kun yaaboo sartifikeetaa qaba beekumsaa gisee jette gaatu irrina qabaachuu garsiise. Humaatii miti sartifikeeta qabaachuun wanni ati yaaduu qabdu namni naakanne sun hagam takka beekaa atillee xiinxaluu qabda. Ammoo isa kanarratti beekumsi kiyya guutuudhaa jettee amanuun qabdu ati waan ilmi namaa godhu fudhataatuma haa. Akkasitti deemta kanumaan siin jedha. Hayyee hedduu gaariidha. Waa'ee beekumsaa irratti gaafumata kan si gaafadha san booda gaafii biraatti hin dabra. Waan hin beekne qabda. Hayi waan hin beekne akkamitti hin qabne wayii waan lasee jirta. Gisuma duraa ta'u waan hin beekne malee naasa'u. Konfidensiidhaan waa hunda dhibbaa fi dhibbatti guwaasoitu nama gartee waa beekuu dhabuun hin beekne yookaan namni gartee yookaan waan hin beekne ilmi namaa hundi ni qaba. Waa san hin beekuu immoo nama hin beekne jira waan beekuu san. Waa hundi ni beekettee gartee akkuma ammayyaatu kanatti konfidensi hin deemtu nama gartee hin beekuu hin beekne fakkaata tanaaf si gaafadhe. Si deebisa gaa jechuun ilmi namaa akkam jechuudha yeroo hojjetu ta'u waan fudhatama qabu miti waan daan beeka jechuun dogoggora. Waliigalee Alex Taajee faan dhugumaa maallaqa si gaafatanii? Maallaqa na gaafataniiti ifumaaf wal mari'atanii anuma biratti owwoo qofti goonaa fi aanutti maallaqa as darbu jedhaniitiin jeetuma mataa lulee diina wajjin taa'u jira jeef irraa mirkaanee biraa kute akkasitti akkuma ati garte isaan lamaan qofaatu foosiin godhin waan vaayiraalii akka Oromootti barana bahee keessa akkasiin namni irra dalage san haasidummaa fi faayidaa keessaa argachuu dhabaaf yoo dhiisan malee atuni sittuu ni mul'ata sittuu ni dhaga'ama yoo ta'e malee wanni isaan dhiisanii maaltu jirettee yaadda sheekota irraa kaasii akkasuma nama beekumsaa wal dorgomnuu kan hundinuu irra dalagee dubbachuu dhabuun osuma harkanii akka naman arginii tajaan san garte sanuma ifa baasti dhuguma. Murtii guutoo fi Aleksi. Jechuun waan akka Oromootti ajandaa ta'e irraa dubbachuu dhabuun isaanii osoo harkanii tasanii gadiitu guddisuudhaaf ni kaafna jaanii haalli barca fudhatanii seegaa akka naan jaan sanitti itti tattaafatanii immoo irraan bitamtu irraan deemtu. Wanni takka ifumaaf deemte gisee rabbi kaase waan addaa fiduu qabda jechuudha. Kireetiviitii qabaachuu qabda. Meeqa si gaafatan silaa akka oguu sibir mari'atan gaarii dhageesse jeetti yaada? Dhibbaa as darbuu jaanii. Kuma dhibba moo?
Hai. shantama fudhachuu fedhanisa. Ati diridirii wajjin gootee akkuma dhibbaa miti boo hin irra dhaabbatan jettuuni. Laaffiseeti ilaalee abshira jedhu maaliin hojjetan. Mana sakka baane mana Aleeksi ta'ee akkasitti dhufuttiin hin jira dashiidhaan kan dhufu jira jee haamurtiis akkasitti itti haasa walitti dubbatanii akkasitti adda baane maallaqa saniin arguu dide sanumaan firraa dhiisan. Guutan afi taddeen qobla yeegguun sagantaa afi taddeen qobla. Dandeessa rakkoon qabamummaa qobli ho'iti. Mee Hamzaan fuulduratti jechuun hojiilee ammoo hojjechuuf jiru wajjin fuuldura hawwiinsaa maali? Ani hawwiin kiyya abbaa qabeenyaa guddicha Itoophiyaa yoo ta'e illee Afrikaa akkasuma addunyaallee ta'uun hawwii kiyya maallaqni kun waa hedduu namaa dalagaa jannata rabbi harkaasii fuudhaa si galteemi jiru si babbareechaa yooniif waan khayrii irratti hin dalayde hedduu bareedaa namoota ittiin gargaartaa si galte abbaa qabeenyaa ta'uun hawwan akkasi. Hedduu garee abbaa qabeenyaa ta'uun waan anis hawwu namni hundi hawwu hawwii bareedduudha rabbiin si haa guutu hististiin godhu akka jiraatti hojiin ammarra jirtu tagartee waan sanis geessistu sababaan. Nan geessitu lakkee. Galattee gujjirtee jechuudha. Gaagura ulatteetuma kan isittee gujjirtee jechuudha. Malee tun nan geessitu. Inshaallah. Jechuun gaa rabbiin innallaa yarzuqu man yashaa'u bikhayri hisaab jaa saniif jecha bakka isin dhuftu waan hin beekneef jecha ati jiraachuudhaaf tattaafatan hundinuu numaan tattaafadha malee isin tun akkasitti akkaan ayyaadu sanitti nama milkeessitti ayyaadu gonkumaa. Hedduu gaariidha takkan si idaa ta Hamzaa Shajjaabirii nashiidaa isaa hophiidhaa ittee fiddee na fakkaata sirba daayimandiiti jettee harkeetiin jira viidiyoo san. Nashiidaan Hamzaa sa yuutuub irratti dhugumatti akka keetii sanitti immoo gurraachomtee jirti moo isiinoo hophii taatee jirti? Laal sun akkamini beekta amma wal bira si banee si mirkaneessuu hin danda'a. Nashiidaa abbaa afur jechuudha takka daayimandiiti takka immoo ta Amir Khaani takka immoo ta sirba Somaalticha takkaati takka Arabii. Yadaloon bakkeerraa dhufte jechuudha. Waanuma hundaa'u jechuun numaatu ambarti wal bira bannee ilaallee muuziqaa fi dibbee wanni hundinuu waladde. Remix ikkatti godhamte hundinuu. Tasaa akkuma gartee numaatu nama teknooloojiidhaan sagalee namticharraa rimuuf godhee ifumaa sagalee isaa gartee ifumaa itti mix godhate akkasuma muuziqaan guututti ilkee takka irra deemu. Piyaanoo fi wannummaan dhaamaa kiiboordii fi midhaan hundi isaatu gosuma takka garaagarummaan qabdu jechuudha qeliliwilleen. Amma tasaa sun vaayiraal hin baane akkuma mana isaa keessa marteetumatti gad deebite wanni sun rakkina koopiraayitii yoo taate hin deemtu vaayiraal hin baatu achi hin deemtu hin daawwatamtu viiyuu hin argattu. Saniifuu inni gaas hin garsiisu yuutuub istiidiyoo keessaa waan kana mirkaneessuu dandeessa ammallee wanni vaayiraalii bahuu dhoorkarraa hojii isaa tana inni gaa yeroo dheeraadhaatti lafa akka xiyyaa kana vaayiraal bahuu yaadaa ture wanni milkaaniif waan guututti wanni kun koopiraayitii taate na fakkaatti hedduu wal fakkaatti waan ta'eef jecha mirkaneeffachuu dandeessa yuutuuba sarara ni jirti. Sirboota inni irraa koppii godhe shananuu liinkii si erguu hin danda'a. Achi booda yaadarra kannachuu dandeessa karaa gabaabaa adda baafachuu dandeessa. Hayyee fayyaada Hamzaa ganaan irraa qabdee har'a moo viidiyoo tokko hin arge. Rabbiin Hamzaa gartee nama biraarraa arga. Namarraa qabi jenne ergeette ergamummaan kee kunoo ergama akkamii ati amma. Ergamni kiyya kun agartee nama baaxiliin deemu ammas baaxiluma baasu uummatatti. Laal namni gariin dhokateeti baaxiliin as deemee uummata kana baaxiluu fedha jechuudha. Rakkoomtuu keessatti achi oofuu fedha wallaalatti. Saniif jecha namni eebii namaa sattaru laa. Man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah. Rasuulli hadiisa rasuulaa haja'u jira jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Akkamin namni obboleessa muslimaa haa quraana fazee sammuu keessaa qabu hudduu isaa hudduu dhalaa asirra kaa'ee nama imaamaa haa qura taraawii nama salaachisu sooshaal miidiyaa gubbaa galcha nama nashiidaa dalaguu da'awaa quraanaa godhuu hadiisa rasuulaa himuu aktiif ta'ee miidiyaa kanarratti hedduu namni barumsa irraa fudhatu miidiyaa irraa galcha jechuudha sababa eebii isaa baasatte jechuudha gurbaan sun qaanfatee jechuudha alhayaa min al-imaan jaaniin amma namni suni nama islaamaati atuni beektaa biyya Ameerikaa jiraata agarteemi qaanfii sanii jeeti qaanfatee akkasitti mataa qaqqabatee miidiyaa irraa of duuba deebi'ee kutu jechuudha. Akkas nama godhuun suni wallaalummaa fi garteemi amantii islaamaa irraa hangam takka akka fagoo ta'ee fi rabbiirraa jecha rabbiirraa hangam takka akka fagoo ta'e waan garsiisuuf jecha nama saaxilu rabbiin isa saaxilutti fidaa mire saniif jecha anatti fide jechuudha rabbiin akkaan uummata irraa isa qabu jechuudha. Amma istoop godheetiin jira karaa takkallee deemuu hin danda'u waan inni fidu hunda teeknooloojii isaa bakka inni irraa fideen dura qaba jechuudhaan fide.
Saniifuu sossoon dandamma booda marseetiin hin jire jechuudha quduraa rabbiitiin anaa itti marsee jira. Nashiidaa isaa ta'e labaafte san guutumattuu feekiidheettee inni illee gartee ta'e feekiidhe jee dorgommii dhiyoo tana TikTok irratti quraana walii baatanii dorgommii isaa irratti naan jibateettee hemu jirta. Quraana dhiyoo hundaaleettee. Dhugaadha ilaala amma duraan namni maaliif beeka ustaaza jennaan nama quraana harfi takkan cabsinetti saayikoo ilma namaa tana nyaatee waan jiruuf jecha ni sodaachisa waan ta'eef jecha akkasitti amananii jiran jechuun saayikoon ilma namaa addaabti gootee jirti isa kan akka waan beekumsa qabutti. Amma anumaa hararraa maisuudhaaf silaa eebii akka gartee warra inni nama saaxilee san qabaate turte ol na darbee na galche akkasatti. Anaaf bishaan lagaraa misirra qulqulluudha laal. Saniifin annama isa injifatu ta'e jechuudha beekumsaanis. Amma maaliif yoo jette quraana kana hin beekuu je anaa quraana juuza 22 irraan jiraan laayif irratti hin qaraa akkanatti TikTok baradhee. Namni tokko quraana gizee dogoggoree irra deebi'ee kaafata. Aniin urjinaalli irra deebi'ee sirreessa kute garuu viidiyoon tiyya waan waraabamtee jirtuuf dogoggorri akkasumatti hanga guyyaa qaamatti. Kaniin an sirreessa illee ni ta'a. Inni kaniin an sirreessa san irraa mureeti kanumaan an dogoggorre san irra deddeebisee uummataan saayikoo nyaachuu ka'e jechuudha aniif dura ameessuuf. Boodarra gaarabbiin fidee akka carratti isaaf irraa quban qabne nulachuu fideetuma fatanaa quraanaa jedhaniituma ustaazonni nu fatananii ani qaraatii tiyyasan namoota hedduudha qalbii cabsite onnee cabsite sagaleen tiyyalleen akka leencatti hin qara jechuudha. Ayyee gaamee ati dhokara jedhanii gizee dura qaban safa tokko sa'aa takka guutu uummataa wajji wal kiraakiree irra bulanii akkasif irraa dagalan jechuudha bakka maalesh afoon aan illaa dhiifama nu godhee kun irraa fageenya kana jiraame suuta sitti himuu wallaala sin jechuudha bakka ati deddeebi'ee irraan fagaatiin jedhanii akkasitti ustaazonni anaaf ragaa baanii laayikii naa kananii maashaallah naan jedhanii isa akkasii gorsanii gadhiisanii amma kun chaalenjii namayyuu quraana dandeettii hagam qaban ustaazonni hundinuu gabbaanii chaalenjii gara quraanatti harkaadachaaseetiin jira jechuudha gama quraana rabbii amma innummaanuu ibsattaruuf jecha hifziiniin qaraajee kaaba kata kana jiraame haata gaggabaabaa laayivii gizee geesseen itti qoxiqqoo jaabar hamilee fi godhuudhaaf akkasii jira jechuudha akkasittiin dhahee harkaa fashaleessee waan inni ustaazii taan jengosan. Akaree fardinaan jetta haasawa walis ilaagaan jiru tokkichaati qabdarratti tarsi godhu jira haanatti qariin si godhu jira qarii idda baafadhooti akka nama beekuu qabda gaadee yeroo fayya waan irra siyaasawaa jiru hundi adda adda. Sirri nagala Hamzaan amma yoo viidiyoo kana guu argee jechuudha gaafii biraa isin xumurree Hamzaan viidiyoo kana guu argee viidiyoo yookaan viidiyoon si dhufaa yookaan ammoo asumarratti illee dhufee siif deebisaa si kan mala. Deebisaa inni si kan irratti deebiteetis deebisaa kan yookaan ammoo waan wal mormitan gartee yookaan fatanaa qopheessinee ta quraanatti isaa taatu ta biraa taatu isaa bahuudhaaf qophiidhaati. Laala kam seete gizeeniif namni tokko dheessa hombolcheekingii fikkaa'ee aangoo fudhate. Ati aangoo sanitti deebi'uudhaaf hedduu laffaata fakkeenya wayyaanee fudhadhu abiyyiratti qaqqabsaa jiran fannoo fudhadhu waboo fudhadhu inni ni firraadhaa isaanis numa tattaafatan jechuu garuu isan danda'an nama kingii teessanii rabbiitu aangoo muujizaa fi quduraa san seekanna waan ta'eef jecha numa qabsaawanii humaa godhuu hin danda'an inni isaanuma qabsaa humaan fidu garuu irra hedduu deebisaa isaaf godhuu dhiiseetiin jira bakka garteemi inni waan haaree nama fiduttiin akkasitti dhee harkaa fashaleessa malee an hojiiniin ganaa biraa kutaa jechuudha biyyi namni osuma jibbuu boodarra deebi'ee hojuma isaatiif jecha jaalatee yaa mootii keenya jaanii faarsan kanatti hojumaaniin faarfamuu fedhan maan isaan wal afaan dhaabbadhee garteemi haawu jechaa oolurra. Akkasiin filadhaa gizee beekumsaan dhufe beekumsanni dhufe san waan haaraan gizee dhufe beekumsa sirra guddaatiin dhufeetiin akka saddanna hadaani beeytaami nagaa abbaa hidha guddichaa kanattiin fide hidhaa dura haachi biraa sin kutu jechuudha. Waan biraa takka ni yaadachiifte ta siyaasaati garuu toopika siyaasaa amma soomana yoo bira kun irra bareedana fakkaata. Filannaa kee tanaa soom sodaadhu. Ammoo waan siyaasaa yoo tisenne dhiyootan Jawaar Hamachuun ni jireetti na fakkaata wii tokko waan viidiyoo akkasii tokko numaan argee liibii. Saniifin bara ulul albaab jecha yoo kun scholar Ingiliishiin scholar jedhama. Afaan Oromootti hayyuu jechuudha. Hayyuun kun waa hedduu arga. Saniif jecha ija hedduu qabu jechuudha. Qalbii hedduu akkuma rabbiin jedhu sanitti afalaa yatadabbaruuna alquraana am alaa quluubin aqfaaluhaa jedha rabbiin san jechuun qalbiin ilma namaa qollofa akka jirtu hima rabbiin qulfi jirti sin jaa maaliin firraa banta qulfii san tadabbura quraanaa yoo goote yoo tadabbura quraanaan goone qalbiin tee qollofaadha saniif jecha
tadabbura waan hin godhee qulfiin sun irraa dhooteef jecha an nama siyaasaati nama ulul albaabii barsiisa amantii ta'e teknoloojii saayinsii barnoota saayinsiiti waan hunda alhamdulillah haga ammatti sadarkaan irra jiru kanatti waan namarraa baree itti fayyadame takka illee qabu jechuudha. Tan rabbiin na barsiisee itti fayyadamaa as dhufe malee waanuma feete keessattuu. Kanaaf jecha nama siyaasaatiis niin xiinxala waa istiraateejii illee niin kaaya shirallee siyaasaa keessan niin xaxa waa hedduun dalaguu danda'a laa kulli haali. Saniifuu Jawaarqee kun soomana akka ittiin furre mujrimoota jechuudha. Nama dhiiga namaa dhangalaasu birrii ergee dhiiga namaa dhangalaasu. Akka dhiiga namaan dhangalaasne nama kana firraa eegaa jettee soomana keessa dubbachuun gonkumaa soomana furtu mujrim jecha jiru jechuun yakka jechuudha. Nama kanaatiitu maqaa mujrim jedhamu yakka waan ta'eef jecha gizeenii fi dalagaa mujrimaa san dalage mujrimaan ta'a jechuudha. Dalagaa mujrimaa san himuu yakka san himuun ammoo soomana balleessitu. Tanaafiin sin jeetiin seebsa. Aha, Jawaar maallaqa ergee nama ajjeese qaba. Nama siyaasaati waan ta'eef jecha aangoo fudhachuuf fedha aangoon hin fedha Itoophiyaa tana yoo abiyyi raafte yoo bilisagina raafte gartee bulchuun fedha jeeti abjuu takka qaba BBC irratti haasa'ee ture saniif jecha inni aangoo qabachuudhaaf karaa kamtu na baasaa gaa eessaa ta'a ni beekta nama siyaasaan taa'u waa hedduu dalagaa sanirraa bakkoota adda addatti maallaqni fandiin akkasuma Masrii fi gara Ijiptii kanarraa itti waan deemuuf jecha maallaqa sanii shoororkaa mootummaa kanarratti uumuudhaaf bakkatti maallaqni ergine hin qabu bakka gartee lollii waliin bubu hunda harka keessaa qaba nama du'e isaa dura gabaasa waan ta'eef jecha akka waan nama ajjeesaa footoo naa ergaa ja'uuf fakkaatti dubbiin tun gizeen siyaasaan xiinxalu namoonni firraa iddoo adda baafachuu qaban waan akkasii saniifuu dalagaa mujrimaa himuu yoomiyyuu maa'u yoo sawaaba taate malee badiin qabdu adeera hoji. Jawaar yoo mi'as hangam deeggaraa turte yoo mi'as deeggaruudhaaf harkaa turre miidiyaa irratti gaafa deeggartu yoo mi'a dhaabde guyyaan jalaa galte. Ati ani yeroo hedduu ni beekan biyya arabaa gaafaan ture hedduu waliin gallu bakka takka takkatti jechuudha garuu bakkatti walii gallu qabna gaafa san gabrummaa jala waan jirruuf bakkatti walii gallu qabna ammoo nama Oromooti biyya tan bulchaa inni yoo dhufe Oromoodha Abiyyiis Oromoo Lammaanis Oromoodha saniif jecha gaamma nuti Oromoo waan biyya qabatte waan beeynuuf jecha addunyaan Nobel Peace Prize Prime Minister Abiy Ahmed kannite mootummaa Oromoo beeyte kanniteefi isa kana nama birarratti ci oofurra Oromo jenneetuma rakkoo inni qabuu fi garteemi waan inni dalagees wajjin oofaa sirreessuutu turan wayyaadha. Bakka kanatti wanni nan jibbeef hijiba ifumaa hijibi. Numa albee jechuu dandeessa Jawaar Mohaammed. Maalirraa kan ka'e ifumaa dhufee bilisoomnee miinuun jee bilisoomne hunoo laaptooppis kan jee kannee boodarra xiqqoo taa'ee inni duraanaalli aangoo fudhachuu yaada qabaan seeyaa. Dubbii qaabnaan hidha darbanii gizee hidhaa gabba'u ni kute. Gizee biyya jiru san namni amma booda biyya tanaa bahee biyya alaa ta'e mootummaa kana qeeqee hattuudhaa yaattuu guddaa hamna kana nama godhu. Namni yeroo jalqabaatiif biyya tanaa bahee jechuudha bilisoomne jee biyya tanaa bahee biyya tana qeeqee biyya tana arrabsee xiqqeessee aangoo Oromoo tanillee falme isa waan ta'eef jecha hattummaa san isaa dura nu mirkaneesse waan ta'eef jecha inni hattuudha jechuudha isumaa jee namni biyyaa bahee biyya tana arrabse naan hattuudha jee isaa biyyaa bahee arrabse dalagaa saniifumaa fitte seene maal jeetiin si ibsatu. Fakkeenyaaf yoo biyya taa'ee inni kun wanni biraarra geesse sirreettee ni amantaa yoo fakkeenyaaf akkuma ta'etti nama siyaasaati nama siyaasa irratti aangoo irratti wal falmuu isaa fi biyyisi biyya taa'ee yoo gartee miidhaan akka battee orgeessaa san ajjeefamuun takkaa caalu sanfaan irra geesse sirrii jettee ni yaadda baqachuun qabu jettee ni yaadda. No nama ajjeesuun yoomiyyumaa dogoggoraa bara mootummalleen nama ajjeesuun akkasuma shiftaan nama ajjeesuun namni siyaasaa adda addaa namnummaanuu nama ajjeesuu yakka adeera hojii namnummaan hundinuu jechuu yakka kun mootummaa qofaa miti yakkumaa nama ajjeesuun kana waan taateef jecha gaa mootummaan nama ajjeesa jee namanu yoommoo gaa biyyaaf riphee lolaa fi waraanni wal seene gaa ifiifuu wal dha'u jira akkanaa kana nan gaafatin nama nagayaa ammoo ajjeesuun hin taatu adeera hojii rabbiinuu haraam godhee jira lubbuu takka badii isiitiin malatti ajjeesina jaa yoo inni akkasii kaisarra raawwattu taate namni dura gabbee falmu'aan jechuudha yoo hazan lama taate osoo nagayaan taa'u qeeqa afaaniitiif jee wanni akkasii yoo irra deemte namni dura falmuus anuma jechuudha mirgisaa cunqurfamuu kanaaf jecha waan hin arginiif jecha amma gaa hattuun guddaan isuma jeeti namanaan. Fakkeenyaaf akka afaan inni sama Oromoo jecha namni akka taayyeetti mootummaa deeggareen jiru harkaa turte ministeera nagaallee ture taayyeen ammaan tanidha jira. Jawaaris gartee yoo dubbate akka taayyee sana ittiin dubbatte ni yaadda. Dubbii waladdaa bara waan isaan haasaniitiitu laal arrabni kun ifumaa fi fuudhee mana hidhaatii si buusa azaaballee si naqa jannatallee si naqa arrabni kun arrabni diimaan kun adda baafachuu qabdi. Akkamiin namni biyya tana keessa taa'ee mootummaa kana keessa taa'ee mootummaan hin jiru seerrinis hin jiru
mee namuma waan godhuun laalaa akka mijataa jeen interview irratti kas yeemarra BBC dabalatee mee yoo sirri jiraate gaawwalumaan lallaa kun Osmaan taa'u jiraaje haya biyya uummata miliyoona 130 ta'e seeratti hin bultu qabdu gisee akkasitti qeessite seeruma sanuu si barsiisu gaa seerri kam sadiisa seerumaa siin deema si dhufa waanuma akkasiisa yoonii fi fumaa agartee maanoo tuqxee hidhaaf haa'u baatte yoommoo siyaasa irratti istiraateejii akkaataa waan dalagmu siyaasa irra yoo nama qeexi rakkoon qabu akkasi gaa biyyatan hin jirtu jettee lafarraa haquun sun ammoo sirri natti hin fakkaatu akka kiyyatte. Taayyeen gaafa dura hidhamu wanni itti hidhameen homiin kaasee jira gaafa aangoo irraa kaafamu takka abiyyi arrabsee maqaa tuqeetii armanii jeen jaaniitii mormi kaasee sababa sanitti gartee dubbiin armanii jeetii abiyyi tuqee janiitii ogguma aangoo irraa waraqaan san dhuftee booda jee hamtu dura akka taate hin beeynu garuu immoo dubbiin san ni jirti nama nageenyaa ta'e inni kun nageenya dhabee waan san mootummaa deeggaraat ture maddamara wanni jantuun an dhugaan sehee garuu ammoo wanni san hijibaa waan abiyyi nama dhiiga namaatiin taphatu qumaara siyaasaa jee waan tokko dubbate. Jalqaba maaliif akkasitti amanee gartee nutti maddamara san gaafa jawaarfaa hidhamanillee isaatu qosaa ture argaa turte. Deebi'ee ammoo lamada maaliif wanni san hijiba ja'a. Laal gammaati yaanni xiyyaafeffatu tokko yaanni abiyyiitiif fakkeenyaaf akka ta'e fudhatte istiraateejii siyaasaa faallaa yoo qabaate namni san jecha jedhamuun qabu jettee amanta akkasi. Wooma duraan maddamarti amane san deebi'ee maddamarti amanu jee amma tanaa jedhamu qaba. Xawalwaalummaa warra kanneen tun amma fakkeenyaaf ati yoonii fi gartee waan takka duraan amantee fudhatte eegana daftee wanni ati amante sun yoo mul'achuu baatte yeroo fudhatte aboo wanni tun yeroo fudhatte nadheeratte jettee finciluun qabdu haa takka anaan taane jettee keessaa baatee akka lammaa sanii kutu cal jettee tuma ammoo amma maan taane jettee wanni amma ammuma afuudhi ammuma dhaliiluun jettu seera aadaa Oromoo keessattuu akkas jette Oromoon yoo wanni inni hawwe sun amma dhabamte wanni sun kijibaa jettee as bahu utaaluun qabdu akkaan xiinxala kiyyatti silaa yeroo fudhattee laaluu qabdaadha amma inni waan itti amane san yeroo gabaabduu keessatti waan dhabina fakkaatti sun gaa yeroo jijjiiramu mala haala siyaasaa addunyaatiin wajjin waan akkasii ta'u mala jeetiin ama. Taate hedduu gaariidha haalli siyaasaa amma biyya keessa jiru waa'ee galaanaa fa'aa jira waan adda addaa jira waan kanas guddattu harka ittiin jiran fakkaata. Wantoota biraa gartee yeroo fudhannee yeroo biyya fuulduratti deebina. Turtiin hojii taasistee barraan taane hedduu galatoomii osoo gartee sagantaa tanaan godhamni duratti gama miidiyaatiin mee Oromoo maal keessatti gama miidiyaatiin Fayisaafuu gama argaa kanatti namoonni gartee bakka adda addaa ni gartaa warra Habashaa faana ni gartaa Oromoos gama biraa ni gartaa miidiyaan hawaasaatis yuutuubaas taatee miidiyaa adda addaa rakkoo isaaniitii fi bu'uura misooma uummata keessa waan jiru dubbachuu irratti miidiyaa hedduu qaban uummanni nuti oomee akkamii jirrettee yaadda sanumattuu itti aansitee maatii barkoo miidiyaatii fi uummata gartee daawwatuuf waa'ee barkoo miidiyaatis waan si dhagahame akka dubbatuun barbaade. Laala amma wanni guddoon waa'ee miidiyaa kanarratti inumaatu hangaaniif hin hangartee afaan Oromoo kana jibbu takka nama nageessistee jirtee jechuudha afaan Oromoo kanaan sooshaal miidiyaa gubbaa dalaguun jechuudha. Amma silaa gaa rabbiin gartee hikmaa rabbiiti afaan adda addaatiin ilmi namaa haasawuun silaa jibbuun qabdu garuu silaa amma afaan Amaaraatiin dalayne jechuudha. Koontantii fi taalentiin teenya tanumaatu namni hedduun afaan keenya naasofne dalaganii ittiin dhiibbaa uumuu jiranirra hedduu guddoo paawura qabdi. Kireetiviitii guddoo ulfaataa tokkoon deemna nuti. Silaa kaan hin dalayne as hin jirru jechuu barbaadeeti. Namoota akka Jawaar Mohaammed keessa ramadamanii aktiivistoota yaanii akka Piraayim Ministeera Abiyyi Ahmed fa'aa kanuma akka Taayyee kana fa'aa garteemi warroota akkanaa keessatti warra ramadamuu danda'anii jira warra sooshaal miidiyaa kana keessa jiran afaan Oromootiin hojjetan jechuudha. Uummanni kun gatiin qaban. Miidiyaan isaaniitis sabaskiraayib godhuu hin beekaman jalumaa wasananii yuutuubuma kanaa sabaskiraayib godhuu Oromootti ulfaata iimeela banachuun ismaartifooniin qabaniin si'a baay'inni walakkaa uummata miliyoona 130 Itoophiyaa kanaa Oromoodha jedhan moobaayilii hin qabne moo jarri kun eessa jiranii jechii jala jiranii dhiiroo wanni nama jechisiisaatiin ni jirti. Namni Somaaleen miliyoona 20 tun viiyuu isaanii yoo laalte miidiyaa fedhe jalatti kadhuunfaatis yuutuub yoo fudhate miliyoona 30-50 fa'a Itoophiyaa miliyoona 130 irra isaan turre daawwatama. Kun maali? Namni hundi ismaartifoonii qabaachuu fi qarooma qabaachuu teknooloojii beekuu san agarsiisa jechuudha. Itoophiyaan ammallee uummanni keenya afaan Oromoo haasa'u hundumaatu teknooloojii irraa walaba isaan ganaadha baranii
yookiin ganaadha bakka ummanni habashaa dhufe kana habashaa isaan jaanii amanu dhufe kana garteemi bakka tana wali dhufammoo jechuu fa'aan nama dhagayama. Tunigaa waan numaatu irraa haasanii fixanii miti adeeroo kiyya silaa guyyaa guutuu irraa haasa'uu dandaatan ibsuudhaaf yeroo dheeraa fudhatte dirqamumaan egaa numa dhaamna dhaamsaas hojiirra oolchaniin se'a. Barkoo miidiyaas guddisaadha. Sooshaal miidiyaa gana maallaqni kaashiin dhabamee maal hojii uumuun dhabamee lafatti jechuudha. Gana siistama gubbaa galti. Addunyaan hundi siistama gubbaa waan deebituuf dafaati siistama hunda baradhaadhaa akkas jeetiin dhaamaaf jechuudha. Hedduu galatoomii Hamza Ibrahim turtii hojii taasifnee affeera teenya qeebaltee nu argamtee yeroo ta'e nu kannitee turtii barkoo miidiyaa hojii taasisuudhaaf hedduu galatoomii turtii teenya tarraa asuma goolabnaa fuulduratti immoo dhimmoota adda addaatti atuu ajandaa ni fidda dubbiin dhiiftu hoggaati yaa'ii kaate finnee turtii hojii taasifnaa hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii har'aaf taasifnee kanumaan goolabnee jirra viidiyoo kana waliif share godhaa chaanala keenya subscribe godhaa laayikis godhaa komentis nu kannaa yaada nu kannaa miidiyaa keessan guddisuu bara akka Hamzaan dubbatetti waan dhugaatii afaan oromootiin miidiyaan boodarra jira hedduu boodarra jira miliyoonni 70 fi 60 jansoon namni lakkaa'es waan jiru fakkaatti waan gartee dhugaan fakkaattu bilbila harkaanuma qabanii bilbila kana waan rakkoo isaaniitti hin beeknu uummanni kun afaan oromootiin dubbanne immoo uummanummaan lakkaa'u kun warra afaan amaaraa dubbatu adda hin beekne hanga gartee namni jibbee miidiyaa afaan amaaraa dubbachuu kan beekne hundi yaalii ol tokkotti deemu jira uummanni. Kanaaf miidiyaa keessan hordofaadhaa yaada kannaa fi yoo gartee hangana qabaate sirreessaa agartee isin quubsin akka isin quubsu godhaadhaa nu wajjin turaa isin jenna. Har'aaf asumatti sirraa goolabna hedduu galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaanuu waggu takka daqiiqa takka wayin jawayin raanfadhe an habashi giseen hin jiru malaal waa'ee habashaa san irratti habasha wanni jaamaatuni isaan ummata Tigreetii fi Amaaraa qofa beekan ummata seem jechuudha. Nuti kushi isaan seemi isaan too habashaadha nuti habashaa miti jenna. Habasha wanni jaamaatuni ummata waliin makaa jechuudha. Waliin makaa akkuma nuti imma Itoophiyaa gisee jennu naannoo 9 qabdu gosa adda addaa qabdu afaan 85 ol dubbattu kanaateetu gaaf duratti ummatuma Itoophiyaa amma jaamu kanaateetu habashaa jaama biyyi isaanii. Akkuma amma Itoophiyaa kanatti bakka silaa Itoophiyaa jaamtu tana habashaa jaamuutiinu beekamte ardal habashaa jaaniin. Rasuula dura jirti amata 500 ol jirti maqaa habashaatiin. Saniif jecha numa kana walitti deebi'ee habashaa jaama malee warra gosa tokko warra seem qofaa miti. Habasha jechuun maqaa Itoophiyaa ka duraaniiti, maqaa Abisiiniyaa ka duraaniiti, maquma biyyaati malee maqaa gosaatii miti, gosa jara lamaan san qofaatii miti. Na gabaasi bakka tana. Asiin booda aadaa kennan jechuudha. Yoo duulis irratti baramne ati maqaa habasha kana jecha banameetiin nuti habashaa miti jedhanii waan falmanii fi nanuu bara yaadadhee bara ijoo dubbiiti. Ayyee hedduu galatoomii Hamzaanya. Nagaan nu turi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.